yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee attamitti isa jalaa baana ree. Andu'a namaatti hin gammadu kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa jedha Waaqayyo Gooftaan. Waamichi Gooftaa yemmuu si ga'e odeeffannoo deebi'u jettee afaan keetii baay'ee. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan maccaa ati saba kanatti Waaqayyo Gooftaan maccaa gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa jedhii himi. Kana ana Waaqayyo Gooftaa maccaaf dubbate. Sagalee Waaqayyo keessaa gabaabaatti gara Waaqayyootti deebi'uu waan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo saba isaatiin
gara kootti deebi'aa jedhee waamichatu inni godhuu fi sagalee waaqayyoo iddoo kanatti dubbata. Waaqayyo inni saba isaa gara ofii isaatti waamu waaqa isa kam yoo jenne isa jaalalaan gara namootaa dhufe isa ilmaan namootaatiif ofii isaa dabarsee kenne waa ilmaan namootaatiif isa fannoo irratti du'ee dhiiga isaa isa dhangalaase du'a keessaa gara jireenyaatti abaarsa keessaa gara eebbaatti ilmaan namootaa isa waame waaqayyoodha. Obboleessa koo atis obboleettii koo waamichi waaqayyoo inni dinqisiisaan kun kan si ga'e jireenya waaqarraatti hirmaattu kan taate kan boqotte kan aara galfatte har'a immoo gooftaa kee kanarraa jaalallee kee kanarraa waan adda addaatiin gowwoomfamte gara booddeetti kan deebite hawwi biyya lafaa ta'uu danda'a fedha foon keetii ta'uu danda'a gowwoomsaa seexanaa ta'uu danda'a kanaan gara booddee keetti kan deebite tarii wanti baay'een har'a sii guutee ta'uu danda'a argattee ta'uu danda'a. Sana dudduuba kan jiru garuu jireenya kee lubbuu kee balleessuudhaaf akeeka diinaa akka jiru akka yaadaan qabduun barbaada. Kanaaf waaqayyo har'a gara ofii isaatti ilmaan namootaatiif waamicha godha. Kakuu keessa ganama gaafa waaqayyo gara ofii isaatti si waame fuula isaa duratti jilbeenfattee kakuu isa galte sana har'a akka yaaddu akka yaadattu waaqayyo hin barbaada. Gara waaqayyootti deebi'uudhaan lubbuu keetiif foon keetti hafuura keetti boqonnaa guddaa akka argattus dubbiin waaqayyoo hin dubbata. Tarii gooftaarraa erga deebitee nagaa kee durii kan dhabde jaalala kee durii kan dhabde ayyaana kee durii kan dhabde simboo kee durii kan dhabde waaqayyo har'as harka isaa bal'isee gara ofii isaatti si waama. Kan kufee hin ka'u kan dogoggores hin deebi'u jedhee waaqayyo sagalee isaa irratti dubbata. Waaqayyo akka namni kufuu danda'u beeka akka namni dogoggoruu danda'us beeka. Gaddi waaqayyo inni guddaan garuu namni erga kufee ka'uu dadhabuu isaati erga dogoggores dogoggora isaa keessaa deebi'uu dadhabuu isaati. Obboleessa koo waan baay'ee dhabde waan baay'ee gaddee obboleettii koo atis waan baay'ee dhabde gaddaa kan jirtu waaqayyo harka isaa bal'isee gara abbummaa isaatiin gara ofii isaatti si waama. Gara waaqayyootti deebi'uudhaan immoo waaqayyo irraa adda ba'uu keetiin kan dhabde ayyaana kee kan dhabde dibata kee kan dhabde ulfina kee kan dhabde nagaa kee kan dhabde jireenya kee kadhataa durii waaqayyo akka inni sii deebisu amantii guddaadhaan yeroo kana sitti dubbadha. Garaan waaqayyo har'a siif raafamaa harki isaa immoo siif bal'atee waaqayyo gara ofii isaatti si waamaa jira. Obboleessa koo waaqayyo si jaallata obboleettii koo waaqayyo har'a si jaallata sagalee waamichaa waaqayyo kana yeroo dhaggeeffataa jirtu lafa jirtutti obboleessa koo atis obboleettii koo atis fuula waaqayyo duratti gadi jechuudhaan qalbii kee diddiirrachuudhaan kakuu keessa ganamaa waaqayyo wajjin akka haaressitu waamicha guddaa siifan godha. Yesuus Kiristoos si jaallata kakuu kee siif haaressaa ayyaana kee sii deebisaa simboo kee sii deebisaa. Haleluuyaa.